Ashama akkam jirtu hordoftoota tiyyaatii baga nagaan gara tiyyaatii dhuftan warroonni haaraa taatan subscribe gochuudhaan gara maatii keenya dabalama. Har'amoo qibaatii bareedaa rifeensa keenyaaf bareedaa kan ta'e isiniif fidee dhufeera. Isas hojjechuuf coconut oil yookaan oilima hajamtanii hojjechuu ni dandeessanii kan akka almond oil, avocado oil, akkasumas olive oil kama rifeensa keessaniif toluun hojjechuu ni dandeessu. Ana hadha kan hojjedheen coconut oilidha. Kaarota kiyyaa akkuma argitanitti asitti sirriitti irraa hufee qulqulleessa. Rifeensa keenyaafis ta'u yaa qulqullina eeguu qabna. Akkanatti erga irraa hufeen booda sirriitti ni qulqulleessa. Kaarotiin of keessatti kaarotiin qaba. Kun immoo rifeensi akka laafuu fi cululuquu ni gargaara. Akkasumas vitaamin A fi E of keessatti kan qabateedha. Kun immoo rifeensi keenya akka guddatuuf jabaatu nu gargaara jechuudha. Akkuma asitti argitanitti kaarota kiyya qulqulleesseetiniin haala kanaan ni hufee qopheessaa jechuudha. Isin maashina soo qabaatan maashina bulleessuu ni dandeessu. Akkuma isinii tolutti gochuu ni dandeessu jechuudha. Baay'ee tokko bareedaadha. Rifeensa keenyaafis namoonni garii fuulaafis ni fayyadamu. Angaruu fuula kiyyaaf naaf hin ta'u. Kanaafuu fuula kiyyaan hin dibadhu. Haala kanaan hunda isaatu fuufnee geessina. Kaarotni tokko nugaa yoo baay'istanii hojjechuu barbaadan immoo itti hidhachuu ni dandeessu. Kana yoo barbaanne torbaaniin al 2 yookaan 3 dibachuu ni dandeenya. Guddina rifeensa keenyaa fi fayyummaa rifeensa keenyaatiif jechuudha. Juusii isaas fayyadamuu ni dandeessu. Kaarota juusii yeroo mara irra deddeemnee kan dhugnu yoo ta'u fayyummaa rifeensa keenyaa fi rifeensi keenya akka jabaatu nuuf gargaara. Asitti distii jargan qopheesseen booda coconut oil kiyyatti buusadha. Ibidda keessan jala hirreessuu qabdanii suuta jenneetiin hin danfisna waan ta'eef ibidda keenya jala hirreessuu qabna. Kun akkuma argitan coconut oil kiyyatti buusaa jira. Isa lamatti buusadhee kana kaappii tokko jechuudha. Kun qixxee isaati. Kaappii tokkotti godheera kaarota tokkoof jechuudha. Kana amma kaarota kiyyatti buusadha. Kana amma erga kaarotatti buusneen booda waliin dhufneetiniin ibidda jala hir'isnee aga inni bifa kaarota qabatutti ni bilcheessina jechuudha. Suuta jenneetiin ibidda jala hir'isneetiniin qibaatiin kaarotiin rifeensa keenya akka dafee guddatuu fi yabbatuuf nu gargaara. Akkasumas qaccee rifeensa keenya akka hin caccabnes ni gargaara. Rifeensa keenyaaf nu cululiqsa akkasumas nu laaffisa. Faayidaa guddaa qaba. Kaarotiin akkuma beektanitti kaarot oiliin kan gurguramus jira. Isas bittanii fayyadamuu ni dandeessu. Haala kanaan immoo mana keessan keessatti salphumatti hojjetatanii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Qibaatolee mana keessatti hojjetamanii baay'ee tokko bareedaadha. Kan keemikaala homaa hin qabne. Kunoo akkuma argitan bifa isaa qabataa jira. Qibaatii duroo argitan sanii adii ture amma kun isaa qabataa jira jechuudha. Akkuma argitanitti akkanumatti waliin dhaatanii suuta jennee aga inni bifa baafatutti ni eegnaani. Akkuma argitan amma bifa kaarotaa qabataa jira. Kunoo amma isa gahaa amma irraa fuudheera. Amma kan erga irraa fuudheen booda yooma saniin dhimbiibuu aga galgala godhee ani bulcheetiniin ganama dhimbiibaa jechuudha. Sirriitti aga bifa isaa wal qabatee jedhutti akkasitti bulchuu qabaanna yookaan immoo sa'aatii 12tti dhangasaa 12 tursiisuu qabaanna.
Ayyuma sanis dhimbiibnee fayyadamuu ni dandeenya garuu faayidaa isaa irra caalatti argachuuf haala kanaan osoo bulchineetiin dhimbiibnee bareedaadha. Kunoo asitti onnatti dhimbiibuu qopheessadheera isattiin dhimbiiba. Haala kanaan suuta jennee qibaatii isaa keessaa dhimbiibna. Kanaan immoo yoo dhimbiibbaa hin qabne immoo huccuu jala gootaniitiin huccuu san irratti itti gootanii cuunfuun ni dandeessu. Haala saniin illee salphamattis ni gadi ba'a. Kun akkuma argitanii halluu haarotaa qabateera bareeda ta'ee nuuf gaheera jechuudha dibachuudhaaf. Qibaata keenya akkuma qibaata kaawwan dibannutti dibanna. Rifeensa dhiqachuu yookaan xurii irratti dibachuu illee ni dandeenya. Akkuma hajamnetti akkuma qibaatii kaawwanitti dibannaa jechuudha. Homaa rakkoon hin jiru. Irra caalaa immoo rifeensi keenya qulqulluu yoo ta'e filatamaadha. Garuu akkuma kaanitti dibachuu ni dandeessu. Homaa akka rakkoon hin jiru jechuudha. Kana sirriitti amma keessa qibaatni keessaa gadhumutti keessa kanatti cuunfina. Kunoo kana fakkaataa akkuma argitanitti amma kobbee akkanaa qibaatii ittiin buufadhu ni qabaanii kan qibaatii qofatti fayyadamu jechuudha. Isa ittiin buufadhee kaa'adha. Yeroo barbaadutti achuma keessaa fuudhanii ni dibadha. Wanta akkanaa taniin osoo argatanii bareedaadha. Dibachuuf illee salphaadha baay'ee tokko. Keessattuu qibaatiin kun kan nu fayyaduuf keessa rifeensa keenya keessa jala jechuu kan nu fayyaduu fi qarqara isaa muutu qibaatii fufurdaa dibachuu ni dandeenya. Qibaatii dhoqqee jechuudha. Kun keessa buqqee keenya jala osoo dibannee bareedaadha. Yookaan kaanis osoo dibannee waan baay'ee qopheessitan walumaa galatti dibachuu ni dandeessu. Garuu jala keenyaaf sammuu keenyaaf nu fayyada. Erga qibaatii kana dibanneen booda maasaajiin goonaanii jechuudha suuta jennee. Kun akkuma argitanitti baay'ee tokko nama laaffisa rifeensa keenyaaf bareedaadha. Warroonni kokonaat oiliin immoo isiniif hin tolle qibaatii biraatiin hojjechuu ni dandeessu. Gaafis ta'e yaadoo qabaattan koomenti irratti naaf barreessaa. Viidiyoon har'aa kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatti waliin arginutti nagaan naaf tura.